Isani dabarsita. Allatti maal isani dabarsita? Allak. Sagantaa kana har'aatti namoota hedduutu ispoonsara ta'ee akka sagantaan kun qophaa'u nu goosise PJ warra galma kanaa warra as keessatti argamne kun sagantaa keessaa qooda qaban isa tokko amleen haa kennaafi. Abdul Jabbar Urjii Oromiyaa qofa yookaan qeerroof qarree Adaamaa qofatti imaanaa dhiisee deemne natti illee dhiisee deeme jettee sagantaa kana baasiisan wajjin hirmaattee irra dura deebi'aa faamilee isa tokko malee.
amma kallattimaan gara sagantaa gaggeessaa waltajjii irratti dabarsaa gaggeessaa waltajjii kennaadhaa haamileen gara waltajjiitti naasimadha. Ayyee galatoomii jedhaani garuu haamilee keessan kanaan sagantaa hin jiru. Haamilee ayyee galatooma baga wal geenne baga hireen keenya nuuf qalatte jedha jalqaba. Sagantaa mimmiidhagaa hedduu qabna. Sagantaan keenya mimmiidhagaadhaa hedduu namatti tolti. Sagantaan keenya kun immoo yoo haamileen keessanii hanga nama takkaa qaxootan taate sagantaa keenya hin eegalluu jechaarra malee. Ayyee galatooma. Sagantaan keenya hedduu qabna, sagantaa mimmiidhagoo qabna. Sagantaan keenya jalqaba eebbamaa guddootatiin banna. Oromoon hin eebbisa. Oromoon eebba malee waltajjii malee beekaa? Beekaa qeerroo? Beekaa? Akkas. Kanaafuu eebbamaa guddootatiin sagantaa keenya eegalla. Waltajjii si guddaati. Jaarsoliin keenya qeerrooma warroota jaarsota jalatti guddatanidha. Abdii Haayiluu, Abdii Bulloo fi Abdii Jaafir hamileedhaan gara waltajjiitti naafseera. Ya Rabbi tokkummaa nuu kenni, Ya Rabbi tokkummaa nuu kenni, Ya Rabbi isa kan nagaa nuu gahi, Ya Rabbi Oromoo garummaa jalaa baasi, Ya Rabbi Oromoo garummaa jalaa baasi, Ya Rabbi ugaa Abdul Jabbaar illee Ya Rabbi nuuf baasi, Ya Rabbi nuuf baasi, ati hin dandeetta Ya Rabbi ugaa isaa nuuf baasi. Ya Rabbi ummata keenya tokko taasisi, Ya Rabbi ummata keenya tokko taasisi, Ya Rabbi afaan keenya tokko taasisi, Ya Rabbi nama garaa jalatti Ya Rabbi taasisi, Ya Rabbi nama waa'ee yaadne kulli arganu Ya Rabbi taasisi, Ya Rabbi beela hamaa rakkoo hamaa Ya Rabbi nurraa qabe, Ya Rabbi ummata keenya Saudi Arabiyaa keessatti rakkachaa jiru sana Ya Rabbi mirga kenniif Ya Rabbi gara biyyaa nu galchiisi, Ya Rabbi nu galchiisi, Ya Rabbi ummata keenya baaletti beelaan uumaa jiru san Ya Rabbi ati nu obaasi, Ya Rabbi nu obaasi, Ya Rabbi beela keessaa nu obaasi. Ani ofere kanggu terapi tabu karena puncak ini bisa no puncak ini kena kan wal ini kan mutasis ya Rabbi mutasis ya Rabbi mutasis ya Rabbi bantu kunut ya Rabbi bantu kunut ya Rabbi bantu kunut ya Rabbi ugati na bujat barinan ga ugati oromo tak ya Rabbi ya Rabbi nugal ya Rabbi nugal ya Rabbi nugal Kemudian kita dapat kemat di alam dia kita darah jaga sejarakan ya Rabbi nandita nunggu mengikan kita ya Rabbi nunggu ubas ya Rabbi naga anggar biya nunggu ya Rabbi naga anggar biya nunggu ya Rabbi mampu nunggu ya Rabbi bisu ya Rabbi gabung semua ada bumar bisa ya Rabbi nuratas ya Rabbi nuratas ya Rabbi nuratas ini bisa rukun ini bisa Rawa kanaga tu sudah galu bada galu kata gari mesti ya Rabbi kanaga lu kanaga lu ya Rabbi dia itu tahu apa itu wakil itu nasi ya Rabbi berubah ya Rabbi berubah jadi kita mungkin itu apa itu apa di negara berubah ya Rabbi berubah ya Rabbi berubah bijak pas ya Rabbi berubah ya Rabbi berubah bijak pas ya Rabbi berubah Kanisa kofan na calon desa kandani kana si Arab Batubas ya Arab Batubas ummat kinya karena koki seju kan biya lati daerah maju kan ya Arab Batul koki sarubas ya Arab Batul koki sarubas kandaga nu kandaga kanang kadra bitabut galatoma jennani nama dhalota biqiltu sinaatas jennani amina dangara waltajjiitu jaarsa keen galatoma jennaan sagantaan keenya ammallee akkuma itti hubetti jira al takka ispoonsara kabajaa qophii kun akkatti shambaa godhee akka qophaa'u kan nu gargaare DJ Amina naa kennaaf takka ammallee irra deebi'aatiin urjii Oromiyaatiif Amina naa kenna galatoomaa isiniin jedha sagantaan keenya ammallee akkuma itti hubetti jira sagantaa hedduu qabna irra rafinaa ka yoo rafta sagantaa adda addaa dandeessi jettani
rafin aishi sagantaan keenya itti aanu sagantaan walaloo addaa qabna walaloo kan ammoo kan isin dhiyeessu Saadii ambileedhaan gara waltajjiitti naafeera ambileen natti xiqqaataa jira lubbuu gaadhaaf Saadii amine Happy birthday to Hire Abdul-Jabbar. Happy birthday jettu. Happy birthday. Hire baga dhalatte hire sanyii mootii baga geesse jedhe anis gama kootiin baga geesse jedhe anis gama kootiin baga geesse jedhe anis gama kootiin. Sanyii Abdul-Jabbar Hussein Sanyii Abdul-Jabbar Hussein leencaabbaa haqaa hireessitu jira hin qophatu maqaan silaaqee kimuraa fi zaafii gargarii diina tulnaafis hin baate gargaru diina tulnaafis hin baate. Hiree Oromoo ko bakka har'a geesse madaa kee dhokfattee obsite dandeesse madaa kee dhoksitee obsite dandeesse. Hiree sabaa keenya teenna qaalii duubatti miti fuuldura kee ilaali hiree koo hiree kee hiree sabaa hiree koo hiree kee hiree sabaa jabboon bareeduufne yaadannoo si qaba gaafuma ganama tajaajila dhuftee hiree kootiin jedhe dubbiin achi dhufte hiree kootiin jedhe dubbiin. Hiree sabaa hiree Oromootii baga muqqalatte hiree sanyii mootii baga geesse jedhe anis gama kootiin baga geesse jedhe anis gama kootiin. Daandii jabboo kalee dhiiga isaan sarare hiree irra deemi si eega dabareen nutis daandii jabboo cimsinee qabanna seenaa isaa irraa cichooma baranna seenaa isaa irraa cichooma baranna. Hiree tooyaa sanyii qaalii tooyaa ta'u hiree kee midhaagsee siifaa tolchu jiru hiree tee ciccituu rabbiin siifaa dhiisu haadhatee harmee tee ciccituu rabbiin siifaa dhiisu jabboo leenca keenya jannata haa ciisu jabboo leenca keenya jannata haa ciisu. Galatoonni jedhanii garuu abileen itti xiqqaata abileen itti xiqqaata hireen keenya nuuf haa guddattuu haadha hireen keenya nuuf haa bulchuu Abdul-Jabbar rabbii jannataan haa gammachiisu jechuun barbaada. Sagantaan keenya ammallee akkuma itti fufetti jira sagantaan keenya inni itti aanu sagantaa haasaa gabaabaa urjii Oromiyaa irraa sultaanii gaggeeffamaa hamileedhaan gara waltajjiitti. Hamilee hamilee ni jiru duubasa. Hayyee duraan dursa hiree keenyaan baga dhalattee baga nuuf dhalattee jedhaani. Itti aansuudhaan haadha hiree Sooriyaa baga guyyaa dhaloota hiree Abdul-Jabbar guyyaa dhaloota kanaatiin baga geessee guyyaa kana baga argitee baga gammachiisan jedha. Itti aansuudhaan guyyaa irraa waamicha keenya kabajanii kan asitti argamtan gaazexeessaa OMN Nasraddiin Aadamii fi Wardii Muhammad waamicha Oromummaa kabajanii asitti nu biratti argamuu keessaniif hedduu galatoomaa isin jira. Haasofni kiyyeen itti aanu hiree jechuun gaafa hiree maqaa dhoofnu Abdul-Jabbaarin yaadanna gaafa Abdul-Jabbaarin maqaa dhoofnu immoo Oromiyaa yaadanna. Abdul-Jabbaarii fi Oromiyaan garummaa hin qabani. Akkasumas Abdul-Jabbaar goota Oromoo falmata mirga dhala namaa guyyaa tokko osoo jireenya ofiitiif hin dubbatin ummata Oromoo bilisa baasuuf Oromoo garbummaa jalaa baasuuf nuuf jecha umrii isaa guutuu osoo Oromoof falmu
osoo mirga saba isaatiif falmatu lubbuun isaa nu biraa wareegame nutillee ilmaan isaa Abdul Jabbar Hussein hin duune nuti ni jirra kaayyoo inni nutti dhiisee deeme san galmaan ga'uuf qeerroo fi qarreen urjii Oromiyaa magaalaa Adaamaa kaayyoo Abdul Jabbar nutti dhiisee deeme san kararratti dhiisuu osoo hin ta'in kaayyoo isaa san galmaan ga'uuf qophii jirra galmaan illee ni geenna wanti galmaan ga'uun dhooqi hin jiru galma ga'uun isaa immoo ifa kanaafuu guyyaa irraa kabaja intala hayyuu keenyaa intala Abdul Jabbar asitti guyyaa dhaloota isaa kabajuuf qeerroo fi qarree urjii Oromiyaa magaalaa Adaamaa hiree Abdul Jabbar bira dhaabachuu keessattillee isin galatoomaa jira. Hireen obboleettii keenya hireen nu malee nama biraan qabdu abbaan isii abbaa keenyaa isiin obboleettii keenya haati isillee nuti obboleeyyan isii ta'uu isii nurraa hubattee yeroo kamuu bakka kamittuu hiriirra of duuba hin deebinu halkanis ta'ee guyyaa sa'aatii kamittuu yaada fi qaamalleen wantoota barbaachisu kamiinuyyuu hiree bira dhaabbachuuf aarsaa kamiyyuu kafallee hiree cinaa dhaabbannee wanta hireen barbaaddu kamuyyuu akka obboleessa tokkotti galmaan ga'uuf qophiidha nu hundi keenyayyuu qophiidha ani akka kiyyatti qophiidha galmaan ga'a kanaafuu haadha hireetiin baga gammanne baga guyyaa kana argite sinjira galatoo Sultaa galatoomii jedhaniif ergaa nuti lama irraa fudhannu haati hiree teenyaa haadha teenyaa haadha hiree qofaa miti haadha urjii Oromiyaatillee haadha qeerroo qarree magaalaa Adaamaatillee jedha maal jedhaniif galatoomii jennaani dhaamsi inni lammaffaa nu dhaame keessaa nuti qeerroo fi qarree magaalaa Adaamaa goota keenya Abdul Jabbar nu bira darbus hiree isaa ni jirti isaan cinaa ni dhaabanna jedhee maal jennaan maali qeerroo isiniin taane moo garaa isin nyaate hamileen keessan baay'ee gadi bu'aadha. Ayyee galatoomaa isinii jedha. Sagantaan keenya ammallee akkuma buufetti jira. Garuu hamileen keessanii hiree maal naan jette jettanii as teette. Hamileen isaanii kun ana hin madaaluu naan jette. Akka gaafa shaashaa gootan hiree madaala malee callisanii yoo jettan immoo guyyaa gammachuuti. Ammallee irra deebi'ee hiree keenya baga nu dhalattee haadha hiree nurraa haa tursiisuu jedhaanii sagantaan keenya inni itti aanu ammallee walaloo gurra keessaa waa nama tuutu gurra nama hoogsistu wayiitiin qaba. Walaloo kana kan mimmi'eessee qopheessee isin biraan ga'u barataa urjii Oromiyaa irraa qeerroo fi qarree magaalaa Adamaatti irraa dhufe ana waan hamileedhaan gara waltajjiitti naafseera. Ana waan natti xiqqaate hamilee jechaa jira duuba san keessattuu. Kabaraadha. Galatoomii jedhaanii karaa kana naa kennu kiyya. Walaloon kiyya hirellee ni qabatti abbaa hirellee ni qabatti. Inni jalqabaa baga dhalatte jedhaanii baga dhalatte. Hiree qaalii teenya daa'ima abbaa biyyaa baga nuuf dhalatte guyyaa har'aa geesse. Dhugaa nama gubu yeroon kun si dhiba hiree tiyya garuu wanni hin sarre hin jiru abshir abshir yaa qaaliyyee nuuf jiraadhu baay'ee nuuf jiraadhu baay'ee. Haalli keessa jirtu si dhibuu hin naftu hammeenya dhibee kee cabina qalbii kee rabbi siif haa laaffisu haqa keessa haa baasu. Guyyaa dhalootaa kee guyyaa gammachuu kee abbaa kee dhabdullee guyyaa gaafa kalee garaa si hammaate of muudii hin qabdu sima waliin jirra. Oromoon hundinuu abshir qaalii teenya hafti abbaa keenya hin yaadin takkallee nuuf jabaadhu malee abbaan kee abbaa addaati
ati haftee isaati nutti kunuunfata sillee barsiifata dhugaa abbaan kee dhabe lafee abbaan kee cabe bakka jirtuu baafna kuni waadaa keenya kuni waadaa keenya. Hore qaalii teenya barru gaafa sana harkaan barreessite jawaariif kennite yoon yaadu nan boya garaan koo nanaya ati qaalii teenya qaalii caaltu kan si eeggannu hamma lubbuun jirtu abbaa kee dhabneeru hafteen isaa hafeer hojjabaatu jiru waan hin tarreen jiru waan hin tarreen jiru. Akkuma ittaan eenyu si falmaa abbaa isaatiif jedhaa yeroo dhifa manaagoota itti dhufanitti baraatu. Eenyu falma duuti keessi hirboodha akkuma shaakallee akka fakkaataa isaa loon yaaduraan galle amala nuuf taanaan dhugaa karaa dhabe hibboo jennee dhifnu hibboo hiika dhabe ifni dukkanaaree guraansi tarbaaree maaltu si mudate yaa jabbaaree atoo baatee hafte akka hoolaa qanumaa dhugaan kee gumaan kee eenyutu si falmaa. Otoo inni Oromoof foon maddiidhaa qortu bakka dhugaan badde barbaachatu jortu utuu haaraan galfatin dafqa kan kee haftee akkamiin dhiifte bakka hin galle dhaqxee gaafii baay'ee qabna nutti himiyaa jiru eenyutti laattiree galmee kee harka kee jiru galmee warra hidhame nama falmuuf dhabe galmee warra sobaan hamileen isaa dhabe galmee xiqqaaf guddaa galmee ilmaan hiyyeessaa eenyutti kennattee eenyutti firqinneessa gaafa guyyaan Oromoo yakka malee hidhamu karaa ba'uu dhabu abdiin isaa ciram gaafa xiqqif murgaa abdi jabbaarii waamu gaafa xiqqif murgaa abdi jabbaarii waamu waan dhaben simanni dadhabee inni manni laagaan kee hin maseen gandarummaa hin seen sodaatu lubbuu ofirraa cabsitee gumaata namummaa saba kee falmite saba kee irra darbee saba biraas ta'u gaafa dhugaan baddu garaan hin danda'u gaafa dhugaan baddu garaan hin danda'u. Yoomuu hin dadhabdu sabaaf hin gaggabdu bakka haqaa maraa maqaan kee ni jira yoo ta'onnee dhiiraa ati hin beektu shira tasa nu miliqxe bakka hin gallalittee garaan nu gubata qaamni ni rifata. Atoo baatee haftee akka hoolaa qalmaa dhugaan kee gumaan kee eenyutu si falma ammas irra deebi'ee baga nuuf dhalattu sin jechuun barbaada hiree qaalii kenna hiree addaa galatoomaa dhufu. Qeerroo alawaariin galatoomii jennaanii hamileen gareeddoo isaatiitti naaf himadha. Hamileen chap akkasii hoo. Gaafa chap gootan akkatti bareedu mee annagee namallee amma immoo hireedhaaf mee takkaa bilee naa kenna. Galatoomaa jedhaanii oomishni nu gidduutti argamee tamsaasarra jira oomishni billee ammallee waliin jira hamilee takka. Ispoonsara keenya kabajaa sagantaan kun akkatti bareedee akka qophaa'u kan nuuf ta'e hijee hamileen natti xiqqaataa naan jechaa jiranii maal jettuu qeerroo? Galatoomaa horaa bulaa isiniin jedha sagantaan keenya ammallee akkuma itti fufetti jira hin xumuramne sagantaan keenya haasaa gabaabaa mi'aa bareedaa haasaa mi'aawaa fi bareedaa hedduu namatti toltu isin affeeruuf deema haadha hiree teennaa haasaa gabaabaa nuuf gaggeessanii hamilee naa kennaa fi hamilee xiqqaata. Qarree jirtu qeerroo jedhama gatii ta'e hundumtuu rufee qarreen jirtu qeerroo jirtu kabajamoota qarree baga nagaan dhuftanii galatoomaan isiniin jedha. Kanattaan sun kan hin dubbachuu barbaadu har'a guyyaa dhaloota hiree Abu Jabbaar Huseenidha. Guyyaa kana hanga ga'utti baay'ee natti ulfaatee ture akkamittiin hin dabarsaa jedhee of dhoksuus sadaqeen tokkodha isheessan godha baay'ee natti ulfaachaa ture hanga guyyaan kun ga'utti jechuudha. Achi yaadee tan maaliif natti ulfaate guyyaa kana kan kabaju abbaa isheetii dhaabatee yeroo hundumaa dhaabatee kan kabaju itti dabaluu ishee
baay'ee natti ulfaatee ture hanga guyyaan kun ga'utti ji'a lamaa jedheen ba'uutti ka'e maaliif guyyaa kana kan kabaju abbaa ishee ture dhaabatee duukaa shubbisee ganaa ji'a lama kaafee jedhee ofii eegalaa dhaabatee shubbisee uummata keessummeessee kan wajjin kabaju abbaa ishee ture guyyaa kana akkam godheen eegaa eessa dhaqu eessa dhokadhu jedheetu yaadaa jiru akkuma waadaa naa galanii qeerroon Adaamaa garee urjii Oromiyaa jechuudha. Kana gidduutti dhufanii kana gaafa mari'adhuuni nuu jirra mitii jedhanii turan gaafa abbaan ishee du'ee dhufanii hiree amaanaa sitti kennu hin beekan ijoollee kana gaafa abbaan ishee du'u dhufanii hiree amaanaa sitti kennuu dhufne hiree si waliin akka guddisnu waadaa sii galuu dhufne sa'aatii 24 si waliin jirra hiree si waliin guddisna bakka abbaa ishee si waliin guddisna naan jedhanii waan turaniif kana gaafa mari'adhuuni nuyi jirra isin dhaga'amu kana caalaa goonaaf jechuudhaan baay'ee itti yaaduudhaan qindaa'anii urjiin Adaamaa kuni itti yaaduudhaan guyyaa ishee kabajuuf asitti argamaniiru. Kana duwwaa miti gaafa rakkoo hunda na bira dhaabatu ijoollee ilaaltanii umuriin isaanii gana fakkaata garuu yaadni isaanii guddaadha. Erga abbaan ishee du'ee na bira dhaabatu na jajjabeessu rakkoo na duukaa qoddachaa jiru kunoo har'a gammachuus na duukaa qoddatanii hireeni gammachiisna seenaa goonaa guyyaa dhaloota ishee jedhanii bareedanii haala kanaan asitti argamaniiru galatoomsadha baay'ee galatoomaa jiraadha akkasumatti akka tokkummaa keessan galan naa tursanni isinitti himaa adaraa homtuu isiniin jijjiirin isiniin jedha hin jijjiirami kaman isiniin jedha tokkummaa keessan cimsaa isiniin jedha baay'ee galatoomaa isiniin jedha kanatti taasisuudhaan yeroo qophii kana asitti qopheessuuf PJ dubbisuuf dhufnu abbaan PJ fi haati PJ yeroo haasofsiisnu abbaan hiree yeroo hundumaa akka mana isaa asitti gatatee deema daa'ima isaa duruu mana isheef yeroo hundaa asitti gateeni deema bakka hojii isaa asuma oolti asumatti qabachaa oolti anis kana keessatti hirmaachuun qaba giddeeta tunarra jira keessatti hirmaadha baay'een gammada jettee haati manaa PJ abbaan PJ obbo Zakkaariyaas Bazzu baay'ee naa galatoomfadha haadha PJs naa galatoomfadha ispoonsara nu godhaniiru isaanis kana keessatti gahee guddaa qabu baay'ee galatoomaa isiniin jedha ulfaadha baay'ee gammadeera gaddaan oolanisee baay'ee gammadeera baay'ee galatoomaa isiniin jedha kanuma isiniin jedha ulfaadha. Haadha hiree guddaa galateeffannaa tokko ameen kennafi. Akka nama ganama nyaatee hin baane akka harki hin jirre akka nama hin gammanne otoo hin taane akka nama gammadeetti mee harka dhaate. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa ulfinni isin wajjin haga kanatti aansee sagantaa har'aa kan nu gaggeessaa jiru Muzayyan walaloo tokko qabaa hamileen ka waltajjii nu gaggeessafillee ka walaloo nu qopheessafillee lamaanuu bakka tokkotti naaf himatanii Muzayyan Ayyee galatoomin jiraan walaloon xiyyeetullee baay'ee miti dinnoma irrumaan jedha akkas jettu walaloonti mee ka'ee waa jedha na dhageettu biyya dhiira koon dabe'anii kophaa koo ta'eeyya dhiira koo dabe'anii kophaa koo ta'eeyya falmataa isa haqaa abbaa dhugaadhaaf ragaa sobee hin jiraanne falmataa mirga haqaa goota koo ansi dhabee jiruun natti taate alagaa goota koo ansi dhabee jiruun natti taate alagaa kaleessa dhiifama falmataa isa haqaa abbaa dhugaadhaaf ragaa sobee hin jiraanne falmataa mirga haqaa goota koo ansi dhabee jiruun natti taate alagaa kaleessa gaafa sodaan ormi golatti galu diddaa gabrummaa oromoo odoo lubbuun koo jiru hin fudhadhu jettee kaatee lubbuu kee qaalii oromoodhaaf aarsaa goote lubbuu koo qaalii oromoodhaaf aarsaa goote Abdul Jabbar
Abdul Jabbar goota haqaa abbaa falmaa mirga dhugaa goota gadhee farkan laanne seenaa kan kee otoo hin jiraatin lubbuu qaalii wareega laattee jiruu kan kee otoo hin jiraatin Oromoof Oromiyaaf jiraatte Oromoof Oromiyaaf jiraatte. Yaadachee biyya koo meesi gaafadha ka'ee dhiiga goota kan koo akka jigte dhiiftee maaluma nuu maltee kan na jalaa uste dachee Oromiyaa meenatti hasaasii gaafii hedduun qabaa gubaa keessa kootii ani sin lallabaa dhiiga goota jigee ani maaf deebii dhabaa dhiiga goota koo jigee ammaaf deebii dhabaa. Kaleessaas fiigdee yookaan achi fiigdee dhiiga goota meeqaa dacheen liqimsitee maaliif deebii dhabdee natti himi dachee goota dhugaa kaatu meeqa kan nyaatte goota dhugaaf kaatu meequma kan nyaatte dhugaa inni kaateef maa amma dhokatee dhiigni goota kan koo maaliif deebii dhabdee mee ani si gaafa naafi mikaa dachee kan dhugaadhaaf kaatu hundaa liqimsitee isa soba daldaalu maaliif bira kuttee isa abbaa haqaa dhiiga isaa kan jigee amma deebiin fedha naafi mikaa dachee يا ربي يا الله إذا هم دافرا دچي ورميا إيجا قوتا ميكا إرائشي جرا مالف کے نبیین إيجا جبوت آتے أمنو هازاو فرما دبربانا فهندا أولتاتے أمنو آغاو فرما دبربانا فهندا أولتاتے غلطوما بسين جالب مزينين قرطا غلطة فناسة تقامل Abdul Jabbar dhugaafaanan har'as lubbuun jira. Nama hedduudha. Kan otoo lubbuun jiru du'e inni garuu du'ellee akka nama lubbuun jiruuti. Har'allee seenaan isaa dacheedhaan ol jiraata. Lubbuun darbuu isaatti hin gaddinu, hin boonnu. Maaliif daa'ima isaa guddisuu dhabe? Kaayyoo saba isaa maaliif galmaan gahuu dhabe jennee kayaadaa turre. Kaayyoo ilma isaaf nuti jirra inni immoo gaafa jiru saba isaatiif jiraatee lubbuu isaa dhabus har'as maqaan isaa dacheedhaan ol jiraata. Abdul Jabbar lubbuun jira warra jiru ka hedduun lubbuun du'ee jira. Abdul Jabbar lubbuun yeroo kana akka sabaatti waan baay'eetu harkaan nu qaba keessattuu hidhamtoonni biyya Saudi Arabiyaa uffata dhabanii nyaata dhabanii feestaala uffatanii yeroo kanatti dararamaa jiranii kanaaf qaamni dhimmi ilaalu waan kanarratti qaqqabee nuuf hojjechuu qaba nullee hidhamtoota Suudirraa jechaa jira nullee isa tokko mi'aamilee dhimma hidhamtoota Suudirratti ufduuban deebinu hanga jarri achii baanitti hanga baan qofaa miti hanga jarri gatti ni falminaafi kanaaf namni hunduu sagalee ta'uu fi hin dagatinaa hidhamtoonni Suudii warra gaafa rakkataan keenya rakkata bira dhaabbatu warra beelaa keenya nyaachisu warra dheebotaa keenya obaasu otoo isaan rakkachisuu dandeenyu toota Suudii waliin jirra dhuunfachuu keenyaa malee nama kanisa. Kanatti aansee waliin jiraachuun qonna agarsiisu kana walaleefi isaan bira dhaabbachuu ta'e mul'isna sultaanii fi muzayyiin walaleen haaruu dabalatti gabaabsuu qabanii jibbuudhaan hidhamtoota Suudiitiif sagalee taanee itti aansinee kallattiin gara sagantaa hireetti deebina amma sultaanii fi muzayyiin hamileedhaan gara waltajjiitti naasifataa. Hamile tukasa
Ada jirtu. Qeerroo jirtu. Jirtu. Hin jirtanii? Jiraata. Dhiifama rakkoo teeknikaa takkan nu mudate akka sirreeffannuu fi anis sagaleedha jedha yeedaluu keenya. Anis sagaleedha hojjennee jijjiiramnaa quban qabnu namatti jennee hojii barbaachaa ceene bargamatti harka namaa kajeeluuf iyyummaatti fuujibbaa gammoojjii qaxxaamurree laafni mogolee jilbaa gariin karaatti taanee galaa qurxummiif naachaa gadadoo jiru lubbuu baree galaachaa deemsan komii jijjinnee aduu sabaa waadamaa birbirra taaseenyee gama muudaaf yaadamaa garuu akka garaataaree markaan galaataaree akka garaataaree markaan galaataaree kanyee wallaatee bitaacha nutti galee rakkoo kanneetti lubbuun urlee alagaan nalagumaa muda biyyoormaa wachuun tiintee kokkee qabdee mormaa garuu jijjiirama garraanee rakkoo biyyarraa baanee gidiratti rarraanee garuu akka garaataaree markaan galaataaree akka garaataaree markaan galaataaree mirga namummallee nurratti sarbanii qabanii hidhatti dirqiidhaan nu darbanii akka garaataaree markaan galaataaree azaaba biyya lafaa gubadhee affeelamee kunoo ciccine labbaa garuu akka garaataaree markaan galaataaree akka garaataaree markaan galaataaree kumaan bakka tokkotti
cufan balbalaa jiruu ilmaan ganamaatii galgalaa garuu jechuun taatanii barreeffamne osoo lamuun qabnu. Galatoo. Amile tikata amile kenasi. Tidak lagi. Guddaa galateeffannaa si'a tokko mee hamileen akka nafi. Hamileen xiqqaata. Kanatti aansinee sagantaa badhaasaa qabnaa. Aansinee immoo sagantaa keekii muraadha. Sagantaa badhaasaa garee urjii Oromiyaatiin qophaa'e kallattiimaan gara badhaasaatti tarraa hamileen keessan akkuma yeroo kanaa yoo ta'e badhaasichi nafa kadhaa jira warri meeshaa tokko illee. Akki jedhame